fayyaa bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinii dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuun dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Torban kana keessa dubbii mariisisaa falmisiisaa ajandaalee miidiyaa hawaasummaa irra darbee miidiyaalee idilee mootummaa fi dhuunfaa kan ta'e seenessaa sobaa irratti hundaa'e bifa diraamaan qindaa'e kan dhiyaate uummata Oromoo saboota biraan jibbisiisuuf yaadee fi keeyyafateen televezyiinii BBC irra tamsaasee dubbii shamarree Burtukaanii fi qophii Addis Miraaf IBSdha. Qophiin Addis Miraaf jedhamu akka hin tamsaasne yoo dhorkamu dhimmi shamarree Burtukaanii fi gocha kanarratti namoonni hirmaatan hunduu himanni irratti banamee poolisiin to'annoo seera jala oolanii dubbiin isaanii seeraa fi mana murtiin ilaalamaa jira. Dhimmi hidha laga Abbayyaa waliin ilaalchise biyyoonni duraan waliin galle fi diinota ta'an akka warri kaabaa jedhan watarwaar yookaan waraana kan bishaanii godhamu dinagdee biyyoota lamaanuu Itoophiyaa fi Ijipt akka miidhu xiinxaltoonni siyaasaa fi dubbichaaf dhiyeenya qaban tilmaamaa jiru. Odeeffannoo biyya alaatti yoo ceenu miidiyaaleen dhageettii fi beekamtii guddaa qaban akka addunyaatti kanneen akka CNN, BBC, Al Jazeera fi Reuters gabaasa isaanii kaleessa fi har'a nuuf ifoomsanitti Chaayinaan sababa shaakallii waraanaa nan godha jedhuun akka Taayiwaan harka jalaa weeraruuf gama hundaan marfama keessa galchaa jirtu argamaa jira jedhan. Chaayinaan Taayiwaan biyya bilisa miti qaama kiyya jettuuf biyyoonni kaabaa Ameerikaan dorfaman Taayiwaan biyya of dandeessedha weeraramuu hin qabdu jechaa falmaa jiru. Odeeffannoo dabalataan wal waraansi Raashiyaa fi Yuukireen si'a tokko qorra akka itti fufeetti dinagdee fi uummata Yuukireen miidhaa gara waggaa sadaffaatti adeemaa jira. Dhiyeenyatti gara aangootti kan dhufan pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana kana nan dhaabsisa jedhanii dubbichaaf dursa kennan gara hojiitti seenanis dhimmi Yuukireen fi Raashiyaa akka yeroo barbaadu fi waraanni salphaatti akka hin dhaabbanne ni addeessa. Gara odeeffannoo xumuraatti yoo ceenu waliigaltee lola dhaabuu Israa'el fi garee Hamaas Gaazaa fi Libaanos keessa socho'u irra deebiin fashalee jira. Kaleessa qofaa leellaa waraanni qilleensa Israa'el Libaanos magaalaa Beerut keessa godhe lammiileen hedduu yoo du'an qabeenyi keessattuu kan uummanni itti tajaajilamu gaamolee dhuunfaa dabalatee baay'inaan jiiganii jiru. Waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.